Paano anan negative naman siya tali. Hello? Hello? Na Sophie. Waana taati. Lukku gartafaatin kolla. Gartafaatin kojiya. If boko sadani kabo flolan to gubajeti to jaljerti do fonji do ha oh bagusi oh baga aye baga kasenere baga suni ko ta kasison orisi ko atini murbaya bela nuradue apaki korati agasi nawaranto orati si warane nawaranto aye sawa aye besini deliver umamiti hello sawa aye baba he furagani garbetta garnita sofa sulan akasiyo fula sofa sulan gari hatta sumbe hamal lanchin baddalu qabaniya siman nabe terani lazima ada wan gurban kunin inni dida kan nisijibu wan nisijibu falain be hamba rabbin gudda wal san qabane sunnaye man jedini inni wan inni beta jolleni nam gababa basetu beta ayye badi am gababin kan ke kan tufata abban duri beta dera orti ayye abban kadera orti kano ijolle na babaratte itu ya khais man jedini nati allah wana nanani qallil nama lafa fallalini de ayye gabaabina laalini de dhiirti waya heessa Kabisa. nu wanne gurba sirbettu de awannas jala duftanani bu alla nulle qara dubbi bir babba wabenna mbet ta akkasi sone mbet adda jiloomma simunu ma namu hamachu fet ambetta naafsi waliin jira beetti ay dubbina mamman caka simu yu jalan fuli ayya telefona me wonne jenu dooni sifannu di qandenno wani kuanja ndege gari mbetu ndege tangu bakai iralakis endagar kan telefona ninja to gutta tunya bagarati ada yo sire jitu sen na betire asifata lassa wa mana na kumide na de 15 at want to nani sire sapega fer wera ni ila kuma ndege na sila ndege tanto propose durante sakelele ita kilele sibe ta kasi sone am gari miss call si yargi am gari yomi wani nagese gari gari gesina imagine wasine tragenna ayye Jalt! Anta alas odos rajra. Hawade sular en kanin qabani. Iyalini berum da friutto darbe. Non jen. Baden chalchala dien kana. Ijoolleen uumaa maata laawashoon kamtuu miitedhaani. Wanni xixiqqootana warqa qaba jaarroo ofirra lakke. Kun no surre. Gurbaanki kaamma xiqqaanii. Diidedhaan kaanii kan isa maqaan isan beektanii maan isi digoohu. Iyyaanini maqaa abbaa akkas tolcha. Diid boolli cuqqaahaan akkas tolcha abba rabbiin guddaanii wanni haan tolchinna molmolticha. Amna molmoltichi xiqqa gabaabaa kan harka amna mo. Gurbaan nam xiqqa ijoolleen abbaseetun taan dhufu mamati jileetti. Taakkaa kana oolman bulchin nuun jirtuuni wal qottisani. Xuuxoo daa'imirra qaba. Addunyaa eetti dibbeen saarkii badin tala caal. Dhiirti wayaa heesadhaani war sirbaattu dhiyeen kan akkasire warri qalleen nafa laalte fan tuffatin ani kan gabaabbin nafa fallaalin ani hin beeknu ayye waan hedduulle dubbachuu hin dandeenyu afaanum kana qorrelle naarti nama geessa addunyaa
burkeenyaati na dhanjaalti garaan nammaratti. Abboon beela'uu jira namaan akka hin dubbatin mee sagalum naqeetu. Allan taccale beebiin ba'uu jira beebi. Shuga maami mo. In taccale beese molmoltichi rabba naanisinnaa fi haqqi isa taan cufurtaa'u jirra muca xiqqaa akkana baranne. Mucaan xiqqaan ta'uu harkanuu qaba ijoolleen maadhiyeen kan looshan kamtu miitu nuunatti. Addunyaa. Burkeenyaati na karaan garaan nammaratti inta dhufiifu akkana oonadheen tolgetti janaan laaltu akkanum. Mucaa xiqqaa barattee mafee isaa daawwattee dhani sirbi nuu baasammoo. Akka dasa dhuwan danna lafee. Akka jiran nyaatanii rimmee. Inti lagdaa'imi ba'uu jira asitti majiletti dubbii naga callaan ittiin gojan muzeen aliya chakula muzeen. Mee rakkat dhaqeen hin teettanii daakuu walti hin guurinaa. Maan isii waan akka? Calma abbaa kiyya baate akkan hin ta'e. Akkasiin itti dhiisi. Tootoo yaa tootoo. Akkas bemberesaree maqaan dhiyeen kan hin talin jiru. Sharee fayyadanii yaaman sharee. Na sharee de na yaaman maka sharee haadha gara. Molmoltichi duri. Haadha diida naanidha. Egaa boonni nattu. Alla boolleeti manuun qotame taatanii sidaaye sawa. Jiloon bitta akkasuma tufiiti. Waan isi wanta sana affeersee taqartuni. Ata amtalle teettee isin maa dassa maan itti amma yaatti gargaarte gargaarte. Iyyoo maal? Ila wasi gaafadha. Siif diidi maal qottifta. Wanni betta achennaa nuttu. Dhagaa ijoollee kam gabaa bakka labbaseetu. Achennaa nuttu. Achennaan lubbu harreessa faani dhufuudhani dhageette. Amma kun osoo diidi gadi jira waan. Achi dubbataan Ayyee. Abbootuun wanta keenya dhiniin gurba kan nadhame jisaa looraa baay'een dhageetu moo. Yoo manne doyya. Xiyya. Gurbaadhaal. Mira hadalaan akka? Maa kamat? Maa si hadale? Atoo si qaluu baatee daa'im diqqatu kilaas gaafa kilaasii gurbaan dura jallee haatitiin Raajaa bintati Iyyoo inni man maraa banaan jee koteefi. daa'im Koteeffadme. gaafa kilaasii inni kilaasii sijui eeyituma gurbaa haqqi kan narra dha'u. Yabboo callisa. Narra dha'uwati. daa'im haalli gurgaa dhuuf biraada si tuni kora ulgo kilaas eeyiti maa tarii ingitan bare Beerraani been gaarii sun inchi waan irra hamaa natti himre gurba hin beesa baasan hin jirtu beesan gaari sun hin mi'aasan hin jirtu akkamiin beesa buntaa tonna kasi Appola kabbana dhale gurbaa badina sidallak. Intalallak. Abba kajila akka badina sidallak. Waan akkaati beektaa. maan gura kalaas deefre Waan ani dhene gurba kan ibdu wadhale isa dhale ibdu was dhale. Apolak. mara daa'im Silaaftu siinii gaafa bifadhu. kilaas 6 inni kilaas 8 amta kapten isaala cufata gaafa inni kilaas 8 sun immoo naabuut amma feddu nama kana duma Alla abboodhaan mucaan hin kala dhalata badii tanaaf akkan dassa badii waan xiqqoo tossa lakka bufuudha. Waan jedhani profeetta keenyallee Muhammad dhagaay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadijaan ganna gamiin jirtu qadijaa isi ganna furtamaan inni ganti damafu. Jirti. taa'e ada barsiisa yaa kasum Nadheena marmiyaata shiikifti toonini. Waa dhabdi. ana ammoo akkamiin rabna faayidaa gaafa kapten isaa yoo ta'e kan inni kilaas 8 kilaas 6 kan akkas beekan kapten akkamiin Biyyatti guyyaa ta'e asutti halkan rafti. Abba dhabi callabba qara rabbeessi dhabu yabbee rabbe rest in peace. Nur lak bisaan kee kan ejjani wanni gaarii kee kana gaarii ati gaarii bee mashiin midhaafat Abba maa callabba. akkasaa kan injiilaala beesa dama baatin jirtu Baati lakka wanni akkas hin jirtu lakka bonassi dhaalee baati gurbaa Daa'imni dhageessa kan akkan rakkate. qottifte baati gurbaa. daa'im kan maanta jirtu kanatin Daa'ima kanatti ruwaa namaa baala. waan akkasii nur lakkabu Lakka jaarroleen Suuraa akkasii fe'amu. dhagaa ina sitti hima. Ijoolleen didiqqoon mubaaba settee yaceeti. Jaarrolee cufyaa nurra guurra. Tokke Aye. including your abbo molmoltichi. Rabbi naarsinaa fi innilleen kategorii suni cal. Dhageette Aye. rabbi naarsinaa fi ekera beetta boollatti nama tani. Ekeraallee boollatti amachuu malle ammoo rabbi dambii sanuu irra hin kaayine. Rabbi naarsinaa fi innilleen kategorii amma ijoollee didiqqoo barate. Dhageetta. abboo ana kan waan duri gana gazi nama kan kee wal waan jiru Abbee takka isaa
kudangalee garte. Mana akkas wal waan jiru. Abbasaa Akkan kudhee illee olla bulla bulla. ayyaa dogetti seenini meseji dilita simuutaan irra toobi. Asuma abban gargar cufa wali yaa'anii moo gaara kan misi mana angee isaatti. Gaarsa keessaan bu'an takka mana min arge. Ati khalaabsu lagatti callabbeeti yoon akkana jechuu dandeettu taasifamiti. Waan cufa balleessa almanni. Adabuu jira dhibeen tole beekai alhaq. Sabaa ati jaas nurratti Gurbaan